akka fedhitti horii isii baasuuf mirga guutuu qabdi. Mahariin dubartiif kan kennamu akka aadaa dhuunfaa isiitiin itti fayyadamtuuf. Amantii Islaamaa keessatti akka abbaan manaa haadha manaa isaa tajaajilaa jiru. Waan biraa dhiisiti Islaamummaan akka abbaan manaa haadha manaatiif mindaa kafaltii ilmoo horsiisuu akka kafalaa jirti. Amantiin Islaamaa akka abbaan manaa haadha manaa isaa kabajuu fi tajaajilu Islaamummaan barsiifti. Waa'ee kanaa ilaalchisee ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Irra caalaan keessan nama haadha manaa isaatiif irra gaarii ta'e jedhan. Amantii Islaamaa keessatti haati kabajaa guddaa qabdi. Haadha akka gaarii tajaajilutti Islaamummaan ajajji. Rabbiin akkana jedha. Wassayna al-insaana biwaalidayhi hamalathu ummuhu wahnan alaa wahnin. Ilma namaattis haadhaa fi abbaa isaa itti hidhamnee jirra. Haati isaas dadhabbii irratti ta'een isa baadhatti. Hadiisa keessattis namtichi tokko ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhuta akkana jedhe. Yaa ergamaa Rabbi, eenyutu saanummaatti jaaqa godhata jedhani. Ergamaa Rabbiitis haadha keetii jedhanii. Itti aanee hoo jennaan haadha keetii jedhanii. Itti aanee hoo jennaan haadha keetii jedhanii. Itti aanee hoo jennaan abbaa keetii jedhanii. Sadarkaan dubartii waan akkana haasofnee fixuu dandeenyu. Sadarkaan amantii Islaamaa keessatti dubartiidhaaf kenname beekuuf Quraanaa fi hadiisa akka gaarii dubbisuu fi hubachuun nu barbaachisa. Har'aaf akkasitti xumura. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.